dubbachaa ture obboloota. Kaleessa namni ta'e tokko akka maqaa kootiin nagadama jedhee dubbataa ture. Baay'een waa'een biyya alaa kuni biyya alaa biyyuma lafaadha. Hin dhamaata hirriban qabdu dhufte hin fiigda halkaniif guyyaa hin dhamaata hin dafqita. You don't sleep here. You don't sit here. Okay? Haala sii mijeessa faranjiin isaa booddee halkaniif guyyaa akka sana miilla keetti abidda hidhanii fiigda gadi dhaabachuun hin jiru. Let you know. Beeki kan. Gadi teessee yeroo buna dhugdu dhabda. Dirgim itti galtanii indagana amma dhuftanii boriftanii mootii kitookii kanatti achas baastanii abaluun akkasina godhee wayyoo hin jedhin. Buleessa kee haa ta'u, maaloo kee haa ta'u, hankee dhibba kan kee miti, dhibba modiina kee miti. Akeekkadhu laalladhu duukaa jiraadha adda baafachaa. Kanaaf namni ani masiicha jedhanii dhufuu isin wallaalchisuu jedhe namni amma kanatti daffaaridha. Kanaaf si fuudhee si dhiisuun, si terumee si dhiisuun, sirraa nyaatee sirraa galagaluun very simple. Easyidha namaaf jechuudha. Namni hammeenyi isaa baay'ee gadi fagoodha. Kanaaf ani masiihidha hamma jedhutti namni ergigaa ta'e waan tokko gochuun dhiisu lafa kanarraa let you know. Beekaa kana. Jedheetu isaa booddee menshin godhe lakkoofsa ja'affaarratti lolaa fi oduu lolaa dhaga'uuf jirtu. Lolaaf oduu lolaa dhaga'uuf jirtu. Wantoonni uni amma dhageenyu lolli oduun lolaa maaliif addunyaan kun jeeqamti jettanii yoo kaastanii bizinesiidha bakka. Hundumti isaayyuu dhaqee bizinesiidhumadha. Beekamtiidhumadha. Nan caalaadhumadha. Nan danda'aadhumadha. Nan beekaadhumadha. Isaa booddee akkasidha. Dhaga'uuf jirtu ergee booddee akka naanetti ilaalladhaa jedhe. Akka hin naanetti hin jeeqamina ilaalladhaa. Kan akkasii kun ta'uun irra jiraa jedhe. He decided hin murteessela. Akka hin naanetti ilaalladhaa akeekkadhaa akka hin naanetti. Keessi keessan kan jeeqamnetti dhaabbadhaa amantoon. Waan baay'ee kaala. Ela. Waan baay'ee dhufa ammayyuu gana. Ammayyuu waan baay'ee raawwata. Ammayyuu waan baay'een ta'uuf jira. Garuu dhaabbadhaa ilaalladhaa. Maaliif? Ta'uu qaba waan ta'eedhaaf jedhe. He decide. So we have to follow waan inni jedhe sana duukaa bu'uu qabna. Jedheetu ela akka hin naanetti ilaalladhaa ergeedhee booddee kan akkasii kun ta'uun irra jiraa ergeedhee kun garuu ammallee dhuma isaa miti jedheen. Ta'uun irra jira erge jedhee booddee istiil immoo dhuma isaayyuu immoo miti jedhe. Maal beekna ganaadhaam. So amma yoomitti nyaatamtare amma yoomitti qorqamtare ol deebi iddoo aarsaa kee waaqayyoodhaan gaafadhu akeekkadhu laalladhu hubannaadhaan jiraadhu ogummaadhaan jiraadhu. Okay? Ogummaadhaan jiraadhu. Hadaraa keessa yaa obboloota. Hin nyaatamina, hin urgufamina, hin jeeqamina. Dhaabbadhaati ilaallachaa hubannaadhaan tarkaanfadhaa. Lakkoofsa torbarraa akkasidha. Sabni sabarratti, mootummaanis mootummaarratti hin ka'a. Ela. Sabni sabarratti, mootummaanoo mootummaarratti. Amma akkuma isiniin jedhee waan baay'ee gidduu kana waa'een raajotaa maalii biyya keenya keessaa akka ka'eetu waldoonni ibsa adda addaa babbaasaa jiru amma. Innaa dhumarratti galgala nama waaqayyo tokko baay'ee dubbataa ture isaan dhaggeeffachaa ture. Wal duukaa dhaabbannee akka hin tajaajilleef ibsi baay'ee sirrii miti jedheetu dubbata. It is a matter of kun egaa adeemsa waldaati administration keessa dhaqee hin galu ammaa fi wanti baay'een achi keessa yoo jiraate iyyuu garuu agalgaa'ota kaleessa wal duukaa dhaabatanii tajaajilaa turan amantoota kaleessa wal duukaa turan amantoota fakkeessanii it's amantoota eeguun waldaa eeguun itti gaafatamummaa fudhachuun sirriidhaan adeemsa waldaa kiristaanaa denominationii kamiyyuu nan kabaja personally. Garuu wantoonni achi keessa jijjiiran dhukkuba baay'eetu jira namni keenya waan inni godhu.
Okay? Waan inni godhu. Waan inni gaarii hin taane. Gargar babbaa'uun, walirratti kaka'uun, walirratti dubbachuun, wal salphisuun, gadi wal deebisuun, wal xinneessuun, walirraa wal tiksuun, diina walitti gochuun kuni itti fufa hin dhufa Boris. Faaktii waan tan taane. Dhugaa waan tan taane. Jedhee mootummaa irratti hin ka'a, sabni saba irratti hin ka'a jedhee booddee wantoonni ta'aa jiranii beelli sochiin lafaas iddoo adda addaatti hin ta'aa jedhe. Nama baay'eetu beelaa jira amma har'a Afgaanistaan keessa yoo dhaqxanii akkanii hubannaa tokko qabutti namoota irraas dhaga'utti mucaan koo workariin koo tokkos nama biyya sanaati nama Afgaanistaanii namni na duukaa hojjetu tokko hojii nama 5 keessaa namni 3 hagabuu oolee bulaa. Deenaan Itoophiyaan sirratti hojjeteera kana. Addunyaan kun raafamaa jirti, jeeqamaa jirti. Namni waan gaarii gooteellee gaariidha siin hin jedhu, dabaadha siin jedha yeroo ammaa kana. Jallaadha siin jedha. Wanti kun hundinuu garuu jalqaba ciniinsuutii jedha. Yeroo dhiphinaati. Jalqabni kun jalqaba ciniinsuutii jedha. Nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u hordoftoota yeroo mul'ata akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kanarra akka ergaa guddaa hubattan abdiin qaba jechuudha. Maaliif jennaan namoota mudannoof muuxannoo qaban akkasuma immoo namoota waa'ee biyya lafaa fi waa'ee jireenyaa, waa'ee biyya ofiif waa'ee biyya ormaa hubatan irraa gaafa waa tokko dhaggeeffannu barnoota guddaa muuxannoo guddaa irraa fudhanna jechuudha. Egaa faarfata bafqaaduu namni wallaaltanii hin jirtanii akka tasaa taanii leevirra yaada bareeda akkasii waan nu laataniif isinii waraabe haa ta'uyyuu malee jechuudha. Yeroo baay'ee egaa namoota biyyoota Ameerikaa fi biyyoota Kanaadaa kana keessa jiraatanidha. Kanii baay'een isaanii miidhamoo ta'anii garuu gara sooshaal miidiyaa isaanii gaafa suurota babbareedaa gadhiisanii namni haaluma mijataa keessa namni hundinuu waanuma akkasiitti fataa'ee kan jiraatu itti fakkaata jechuudha. Garuu icciitii biyya alaa kana namoota keessa turan gaafa qorannu miidhamtoonni hedduun akka achi keessa jiraatanis hin dubbatu jechuudha. Namni kunillee dubbateera baay'een isaanii immoo hattoota ta'anii maqaa namoota bebbeekamoo ta'een beekamtii argachuudhaa fi namoota biyya keenya gara Kanaadaa dhuftu, gara Ameerikaa dhuftu, gara Awurooppaa kana dhuftuudhaanii maqaa namoota beekamoodhaan mattaawwaqa mataa isaanii baafatanii jechaadha. Suuraan nama sanaa fayyadamanii sooshaal miidiyaa maqaa nama sanaatiin banatanii ijoollee baay'eerra kan maallaqa guuran baay'ee isaaniitu jiru jechuudha. Kanaafi namoota akkasirraallee of eeggadhaadha. Namoonni kuni namoota oljinaara isaanii ba'anii kan dubbatanidha. Namoonni baay'een immoo fakkaattota isaan fakkaatanii maallaqa namoota kan nyaatanitu jiru jechuudha. Isaan akkasii namoota jireenya sodaa hin qabne, namoota cubbuu hin sodaanne ofitti toodha jechuudha. Haa ta'uyyuu malee namni waan facaasu hammata mitiire. Egaa baay'een keenya to biyyoota guddatte keessa jiraanne jireenya bareedaa jiraanne hin hawwina turre. Garuu haa ta'u malee immoo namni kun waaqayyo isa gargaaree egaa biyya guddatte keessa jireenya mataasaa gaggeeffataa jira. Haa ta'uyyuu malee immoo carraan nama kanaaf carraan nama biraa immoo gargaridha. Egaa hawwiin dhala namaa daangaan qabdu mitiire. Egaa namoonni baay'eenis immoo otoon gara biyya Kanaadaa dhaqee, otoon gara biyya Ameerikaa dhaqee, otoon gara biyya Awurooppaa dhaqee haala mijataa keessa jiraadha jedhee garaan keenya yaaduu danda'a. Garuu haa ta'u malee yeroo takka yaada garaa keenyaa kana argatanii namoonni gowwaan nu gowwoomsu jechuudha. Sinii galee maaliif jennaan jireenya bareedaa jiraattu jedhanii kan nama gowwoomsanii maallaqa namarraa nyaatanii baay'ee isaaniitu jiru jechaadha. Gaafa ufnee miidhamnu immoo sooshaal miidiyaa irratti baanee dubbannaa hin boonya hin cabnaa qabeenya keenya irraas immoo isa dura qabnurraa hin hir'ata waan baay'eetu mudata jechuudha. Ijoollee baay'ee biyya keessa jiran gara biyya Arabaa kana haa ta'u, gara biyya Awurooppaa kana haa ta'u, gara biyya Ameerikaa, Kanaadaa kana haa ta'u baay'een namoota miidhamoodha jechuudha. Haa ta'uyyuu malee immoo biyya kana akkuma taate ta'anii carraan isaanii faa barnootaanis ta'u, hojiinis ta'u, karaa namaanis ta'u biyyoota
kana keessa namoonni jiraatan baay'een isaanii jiru jechuudha. Baay'een isaanii yeroo jiraatan kana hundi isaanii jireenya mijataa hin jiraatanii jechuudha. Akkuma namni kun dubbate namoonni baay'een nama 5 keessaa namni 3 beelaadha yookaan immoo dhukkubsataadha. Maali akkas jechuun persentii 100 keessaa persentii 20 fayyaadha isaa achi dhukkubsataadha jechuudha. Maaliif jennaan biyyoota guddatan kana keessatti namoonni hedduun miidhamootadha jechuudha. Maaliif jennaan baaniitiin dubbatan malee mucaa wayii tokko hospitaala keessaan hojjedhaa itti kaleessa viidiyoo ishee irratti afaan Oromoo dubbatti biyya Ameerikaa kana keessa hospitaalaan ani jiru jette persentii 100 keessaa 50 kan fayyaa dhabee sammuu dhabee mana yaalaa san ufu Itoophiyaawidha jette. Sababa jireenya haa ta'u, sababa nageenya haa ta'u, sababa qaala'insa jireenya haa ta'u ani hin beeku, garuu namoonni baay'een miidhamoon harki caalu uummata keenya maaliif jedheen sammuu kootti gaaffii natti ta'ee jetti. Yeroo baay'ee nuyi dhugaa dubbannuu fi carraa nuulaate waaqayyotti jiraachuu dadhabne isarra darbine gara biyya biraatti wixxifanna jechuudha. Garuu biyya sanatti nu milkaa'uu dhiisuu danda'a hin beekamu. Kanaaf namoonni baay'een miidhamu jechuudha. Maaliif iddoo guddina isaanii akkasuma immoo iddoo beekamtii qabani. Amma namoonni baay'een dookteroonni, injiineroonni garaagaraa abbaanii qabeenya baay'een biyya isaanii keessatti dhiisanii gara biyyoota kanaa dhufuudha. Garuu akka biyya isaanii sanaa isaaniif ta'uu didee kan sammuu dhabanii kan nagaa dhabanii baay'ee isaaniitu jiru jechuudha. Walumaa galatti addunyaa kanarraa namni hundi hin milkaa'u. Isa tokkoof milkaa'u, isa tokkoofis hin milkaa'u jechaadha. Yeroo darbe obboleessi keenya waaqoo kana beektu gara biyya Ameerikaa kana waamamee dhufe jechuudha. Sababa koomedii interview ta'ee yeroo sanatti ati maaliif gara biyyaatti deebitee ergaa uftee maaliif achumaan akka namootaa hin hojjenne jedhanii interview godhan jennaan ani akka nama tokkootu biyya sana keessa jira ertee nan danda'a. Garuu biyya koon caalchifadheen biyya kootti deebi'ee jedhe. Maaliif jennaan hojiin biyya gurguddoota kana keessatti hojjetamu isuma biyya keessaati jedhe. Inni biyya keessatti bishaan jigu oliin qabne biyyoota gurguddatan kana keessa caamma gada'ee kan xaragu baay'eetu jira. As keessatti biyya keenya keessatti hojii tuffatu, garuu biyyoota gurguddatan keessatti immoo hojii kamiyyuu hojjetanii keessummeessummaa mana nyaatayyuu haa ta'u, mana siree haa ta'u, caammaa xaraguu haa ta'u, abba barbaadaniyyuu hojjetanii karaa itti maallaqa argatan qofaa yaadu, mukaaf jirmatti bu'anii hojjetu. Kanaafiyyuu biyya isaanii keessatti jireenya hojjetanii buluu danda'an tokko waan qaban dhiisaniiti biyya ormaa keessatti hojiin taanii hojjetanii garuu gaafa suura bareedaa ka'anii nama jireenya bareedaa jiraatu fakkaatu. Kanaafiyyuu biyya koo keessatti deebi'ee saba koofis waanan bu'aa buusu baay'ee waanan qabuuf akkasuma immoo hojii koos immoo saba koo wajjin hojjechuun barbaada jedheeti deebii laati jechuudha. Sinigale namoonni hubatoo yaada bishaatoo qaban biyyuma keessatti guddachuu barbaadu. Garuu inni guddaan biyyoota gurguddatti keessa kan jiru firiideemiidha jedhe. Karaa firiideemiin nu caalu malee warri biyya alaa keessa jiranis warri biyya keessa jiraatanis hundumtuu hojjetee dafqee bulaa. Kanaafiyyuu wal caalmaansaa biyya san keessa firiideemii bichaadha jedhe. Kanaaf ergaa faarfataa bafiqaaduu kanarraa waa hedduu hubattu jeen abdii qaba. Turtiin waliin gootaniif immoo galatooma.